Mootummaa garagalchuun nun barbaachisu kuttee waan hin jeefne sirriitti mamma. Qabsoon hidhannoodhaan noormalii silaa asii ol nyaata. Qabsoon hidhannoo naannoo Tigraayittis, Amaarattis, Oromiyaattis gaggeeffamu caasaalee kana nyaateefitu jira. Diinagdeen laamshee jira. Birookiraasiin laamshee jira. Amma bar bulchaan maal hin jiru. Milishumaatu nama cafaqa malee wanti tajaajila uummataa sadarkaa qabaleetti kennu hin jiru. Gara gadiiti humnoonni qawweedhaan itti fincilan sirnicha nyaatanii akka hirmaatti fitu jiran. Gama oliiti osoo namni humni biraatu hin dhiibin muummichii fi ministeeronni komishiinoonni isaanii addaan faca'anii jiran. Maaliif? Erga dirree siyaasaa cufuudhaan murteessee booda nama si jauun hunda firraaree nama isin halaqa gaashee jau qofa bira kaa'e. Kaakistokraasii waan jenni jira. Kaakistokraasii jechuun maal jechuudha? Waggaa namoonni dandeettii hin qabne, amanamummaa hin qabne, naatoo uummataa hin qabne, incompetent, irresponsible, corrupt warri ta'e qofti waggaa biyya bulchan kaakistokraasii jedhama siistamni sun. Kanaaf ministeeronni kun amma qaalichanii sodaatan. Namichi inni arrabsa ni aari'a ni hidha. Kanarraa kaka'e waan dhugaa takka itti himan. Waan inni gubbaa kaffitu kunaasirraa hin jiru. Fudhataniituma usan. Waan fudhatan san immoo hojiitti ni kan. Maaliif itti namanan? Takkaa itti namanan, takkaa dandeettii isaan qaban. So qaallichinii fi ministeeronni isaa wal quban qaban ni fakkaatan malee. San qofa osoo hin ta'in biyya ollaa hundaan wal lolee jira. Somaaliyaadhaan wal lola, Eertiraadhaan wal lola, Jabuutiidhaan wal lola. Keeniyaan an keessa tureenis akkasumara jaalaltiin jirtu. Uganda, Rwanda, addunyaa mara except Emireet malee biitii takka shariika Itoophiyaan jirtu irra nan. Gama dippiloomaasiinis dhidhiitaa fi walibbuu unnecessarily amma akka Somaaliyaa kan hoggaa laaltan waan nama qaaneessuutti dalagame. Sababa kanaaf kaasii mormitoonni isa tuqan ol mataa isiitiin caasaa jaaree fi walitti bu'iinsa adda addaa godhu. Fakkeenyaaf gama diinagdee fudhadhaa. Diinagdee maaltu laaffise? Diinagdee kan laaffise inni guddaan lola. Garuu waan lolarraa hafte akka waan biitii sun quuftee maallaqa bika yoo nan beekuu baadhe malee biitii sun gaaza lafaa ba'u ka gurgurtee maallaqa bika geessuu dhabde hin qabdu. Masaraa mootummaa ittiin ijaara. Riizoortii isaa fi namoonni muraasni qofa itti bashannanii ittiin ijaara. Maallaqni lolaan dhume. Lolli maal godhe? Qonni akka hin dalagamne godhe. Ganda keessan bilbila gaafadhaa.